Akkamire? Maarra qoba. Miirri kun booddee itti dabalaan immoo miira keessan galagatiin ta'ee fi garuu xiqqaattani nama torba wajjin dorgomuun barbaada gatii ta'ee fi daanii mosii raattaan jiran? Yerra. Dhuftanii? Qophiin keenya risoo har'aa kana fakkaataa 100,000 badhaafamaniiru nagaatti fitaa gaafa fitaa naa bilbila. Raatta? Maanni naasistan kottaa wanta kada. Dhufnuma? Kottaa malee. Uffata kanatu naan ta'anii malee. Daami. Okay. Kottu rakkoo hin qabu. Anumti hin gahu? Lakkii haa dabalaman. Warra afanis waan. Waan nuti suuraa wajjin hin kaane deemu. Hin danda'amu. Dhugaa dubbachuuf miila koo yoon kaase hin deebisu. Akkuma alaabaa beektamti takka afaan irra. Uffatitti soraatte moo? Uffatitti surati takka. Mee akkam kun akkas taa'amte? Anooti akkas miilli lamaan akkas ta'a. Harki keenya as ta'a. Waliif fuullee wallaala. Sukuu! Jeen. Sukuu! Yes. Gara kun meetira himti wanti kun? Miti. Kun meetira. Afaan koreedha? Maali sumaan afaan kun hiikkadhe maana? Jecha waan jedhurraa kan achirra diraayif. Maarii waatti noo yaalluree nafti. Ani ibsi immoo. Isa waliin. Jara nagaatti yeroo kanatti deebina. Dhugaa ogummaa baay'een jaalladhuuf kabajuudha. Salphaa fakkaata ogummaan kuni. Ogummaa kana keessatti ofitti amanummaan dhufaa. Yeroo baay'ee namni keenya gaafa waan akkasii barannu waan miira fa'aa keessa gallee nama wajjin wallallutti fakkaata malee akka faallaatti immoo amala namaatti as qabbeessa miti obsa namaa laata. Mee waa'ee teekwaandoo wanti nuun. Teekwaandoon akkuma ati asii jette obsa namaa laata inni tokkoffaadha. Fakkeenyaaf dargaggoonni garaagaraa araada keessa jiru. Fakkeenyaaf manuma ispoortii keenya irratti warreen dargaggoonni araada baay'ee keessa seenaniitu mana ispoortii keenyatti seenanii jijjiiraman baay'ee jiru. Kanaafuu obsa qabaachuuf araada tokko irraa of ittisuuf ispoortiin kun qaama keenyaafis ejjeta keenyaafis kan fayyadudha. Dhugaa baay'ee namatti tola. Tole rattaa jabaadhu. Yeroo kaan immoo gaafa bartoota keessa dhufnaa. Ijoollee keessumas itti nu fiddaa. Gara iddoo keessanitti. Daaniimos. Atis jabaadhu. Si qofaa jira. Yohaan. Mee kottu. Baga nagaan dhufte. Nan irraan fedhaman. Akkam garuu wanti kun yeroo shamarranitti gaafataatu. Maatii irraa rakkannee maatii jimsuuf as dhufu. Rakkadheen jira garuu akkuma jiruttis ta'ee waanuma hundaa akka ta'u gooneeti. Yeroo baay'ee akkuma aadaa keenyatti ijoolleen maatiin ijoollee shamarran iddoo akkasitti erguun hin sodaatus mucaan koo fa'aa iddoon taanii fa'aa walitti fakkaata garuu akka faallaatti immoo iddoo gaarii oolaa jirta. Ofii keessa of eegaa jirtaas ofitti amanummaa keessa dabalaa jirta. Mee haaluma kanaan ergaa kanaan ijoollee takka maatiinis ijoollee isaanii sababa kanaan mana keessatti dhoksanii taa'aniif ergaa akkamii dabarsita ijoolleen shamarran akka baay'ataniif ogummaa kana keessatti. Hawaasa keessatti akkuma fudhatamu aartiin kuni iddoo biraa alatti kan ulleetti galuutti fakkaata aarticha wanta biraatti irratti ilaalanii garuu aarticha keessa yoo seente amalli keenya jijjiirama amala ni horatta biyya keenya jaalatta ofitti amanamummaa keenya ni argatta. Innaa aartiin kun baay'ee jaalatamaa waan ta'eef wanta akkana argachuufis aartiin kun gaariidha. Qabeenyoon qaama keetti fuyyuu gaariidha. Dhaabbii bareedaa akka qabaattu. Fayyummaafis baay'ee gaariidha waan ta'eef aartiin kun aartii jaalatamaa waan ta'eef akka dubartoonnis akka dhufanii ta'u leenji'an hin jedha. Ture malee si baay'ee dhugaa. Obboleettii kun ergaan ture. Yeroo baay'ee dhuftee ijoolleetu na rakkisee karaa bartanaan jette turte. Tu barattu jechuudha. Tu isheen amma kana barattee ofii ishee achitti
hojii naatu murte turte. Nofar. Ofittee gaazii. Teekwaandoo barte amma Yohaanaa ta'anii namni si kabajamti. Kabajas nama laata. Of eeggachuufis ofirraa ittisuuf wanna tokko tokko waan si barbaachisu dubartii waan taateefis durba waan taateefis kanaaf si gargaara jechuudha. Dhugaa baay'ee namatti tola. Jabaadhuu gaa yeroo eebba kee immoo sadarkaa guddattee immoo gara beeltii gurraachatti immoo gaafa siqtus immoo keessumaa kabajaa si goonaa jabaadhuu obboloota keettis ergaa bareedaa dabarseettaa yeroo gaarii siif haa ta'u yoo. Cheko. Nan dhufaanis jara kaa xumure. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma sagantaa addaa kun egaa irraanfadhee tukaa jechuuf hin ture egaa qophiin keenya tapha hir'isuu sagantaa addaadhaan egaa dargaggoota garee teekwaandoo magaalaa Duukamitti rabbinaaf jedhamu haala addaatiin of eegaas saba isaaniifis gaachana ta'a warra hojjechaa jiranii keessummaa addaa goonee dorgomtoota addaa goonee siif dhiyeessineerraa egaa qophiin keenya irraa jalqabuufidha. Nagaa keessanii baga nagaa taatanii egaa ifama nagaa sin dursinee gara miira keessa galeerraa ni walaa baru. Maqaan koo Alabaayoo Tashooman jedhama. Kanan baradhu kutaa salgaffaa Duukam magaalaa Duukam irraa hin dhufe kilabii Robbiinaaf jedhu baradhu. Maqaan koo Mul'ataa Abdii jedhama. Kanan dhufe magaalaa Duukam irraa. Ani barataa kutaa sagaliiti. Barumsa bukkeetti illee ispoortiin waan jabeenya qaamaaf yookaan fayyina qaamaaf nu fayyadannee barbaanneef bukkeetti illee adeemsisaa jirra jechuudha. Maqaan koo Yohaanaa Tolaan jedhama. Kanan dhufe magaalaa Duukamitti irraa barattuu kutaa 10ti. Walumatti ispoortiis goonitti hojjechaa jira. Wal faana deemsuunis immoo hin danda'ama jechaadha. Dirqama barnoota murutti eeguu hin qabdu jechuudha. Maqaan koo Daani'el Muusaan jedhama. Jiraata magaalaa Duukamii hiriyaa Baataatis rabbinaaf haa ta'u. Tole. Ani leenjisaa Saabaa Murattaa Dabaleen jedhama. Magaalaa Duukam leenjisaa garee teekwaandoo ITF rabbinaafiti. Maqaa kana garuu akkamittiin moggaastan? Rabbinaaf. Rabbinaaf baay'ee natti tola. Rabbi anaaf jechuudha. Fiilmiifis barbaadeen ture. Waliin dubbanna rakkoon qabu. Hai mata dureen isaas namatti tola rabbinaaf. Wanti kun argitee nama tasgabbeessa hiriira. Akka uumaa keessanii yaaddanis hin gochaa argattee fi daji. Maqaan koo Dajanee Mokonnin jedhama. Kanan dhufe magaalaa Duukamii barataa kutaa sagaliiti. Ispoortii tokko barannoo dhiyeenya. Okay. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Akkam barnooti? Bareeda. Takka miira keessan galtu barnoota barumsaa keessa. Jilbeenfadhu fagaafas jiru barsiisaan sitti dhufaa takka. Lakkee amala namaa tasgabbeessaa hiriiramti sila. Soleetti deeqaa sadii sun jedhe deeqaa 30 jilbeenfatta. Beekun. Dare. Walaa bar. Maqaan koo Darajjee Qaaniisaan jedhama. Kanan dhufe magaalaa Duukamirraa barataa garee ITF rabbinaa fi akkasumas immoo barumsa waliin teekwaandoo adeemsisaan jira. Barataa kutaa 11ti. Galatooma. Galatoomaa dhugaa baay'ee bareeddu. Magaalaa Duukamis gaa ijoollee qaqqaxalee akkasii qabaachuu isaaniitti boonuu qabu. Yeroo kanatti ijoolleen iddoon taanii oolu amma jedhamu iddoo akkasitti ofis eegaa immoo maatii isaaniifis gaachana biyyaafis gaachana nama ta'an nuufaa baay'isanidha. Gaa maaliifuu wal jeeqnaaree maallaqicha fuutanii deemtanii? Kuma 100 warra fudhatanii deemuu qabdu. Damee Bishooftutti banuun barbaadaa naan jedhee irratti. Carraa bareedaa qabdaa gaaffii deebisaatii kuma 100 badhaafama damee immoo Adaamaatti. Amma wanjittuu baluu dandeessaa. Carraa gaarii isiniif haa ta'u. Fardeen laga wancii mudhii qaqallatti. Fardeen laga wancii mudhii qaqallatti. Wanti kun sirbaaf hin taa'e. Yaalta. Mul'ata. Shanbaqoo. Fardeen laga wancii mudhii qaqallatti. Waanuma lafarra deemudha. Agada. Agada. Shonkora. Yaalu. Yaali. Bofa ta'inna. Bofa ta'inna waan mati xinnoo bofarraa xinnoo taate. Daji. Abbaa Cuggaaroo. Abbaa Cuggaaroo. Lootuu. Abbaa Cuggaaroo kan isitti beeka. Yaalaa miila.
Gondaa yookiin mitiidha. Ishee yaadatan isin boofaa fi intini wajjin jedhamu. Wanta leencaa wajjin gatee oltanii fi waan akkasii nuuf dhiisaa gondaa fa'aa nuuf dhiisaan tuuta fa'aa isaanii dadhabu. Sillee warra leencaa qeerransa fa'aa wajjin. Miti Alex. Sirba ayyaana laallattu jedhu kan eenyuti yookiin weellisaa eenyutu? Ayyaana laallattu shaggee kan jedhu. Tsaggaa'ee. Tsaggaa'ee. Gabramadin. Tsaggaa'ee. Ganda. Miti. Tsaggaa'ee danda'a. Ayyaana laallattu shaggee. Sirba kana dhageessee beektu? Dan biyya ala jiraata. Hirphaa kan fireetti. Lakki. Abdii Nuureessaa jedhama. Mulli sirraa jalqabaa Alamaayyoo hin dandeenye. Kan tiwutarii kalaqe eenyu jedhama yookiin nama meeqatu kalaqe tiwutarii? Namoota meeqatu kalaqe? Yaali namoota meeqa? Nama sadii. Lama. Nama lama sirriitti argateetti. Booddee walitti qabdanii guuwwattu malee amma sa'aatii keessa gubaatu. Jajja. Buruqsee jedhu hiikkaansaa maali? Daanimus. Jajja. Buruqsee jedhu hiikkaansaa maali? rukkutee yookiin hin madeessee jechuudha. Buruqsee. Sirriitti argateera. Ratta. Magaalaan guddoo Indooneeziyaa eenyu? Qubee jaadhaan kan. Jaa. Johannesburg. Djibouti. Djibouti. Japan. Japan. Jakarta. Alex. Weennin sagalee akkamii baasa? Sagalee qal'aa. Mee sagalee isaa? Sa'aatiin keessan dhumateera garuu sagalee weenni mee akkamtiin sitti fakkaata? Sagalee akkamii baasa? Sagalee. Mulli. Mee yaali? Yaalu? Mee yaali? Akkas. Ay bareeda. Kana dhuma isin ilaadha. Toluma dhugaa rakkoo hin qabu. Akkas sagalee akkas bareedu baasee maa kan kee garuu baajaaji kee mana baaburaatti dhabdira. Sagalee akkas dhiibanii wayita godha keena isa adda baasna booda garuu gatii masirratti yaaltaniif isin ilaadheera. Marsaa kanatti somaan jettanii qarshii 600 argattan. Moraalii jiru. Tiraanspoortii rakkoo hin qabu. Amma marsaa baay'ee qabdu gattee fi marsaa sana irratti immoo deddeebisuu qabdu. Amma marsaa dhumaatti hin dandeessu. Marsaa 2 gammaa fuutti jechuudha. Amma sanatti deddeefaa deebisaa baankiidhaa. Daddafaa yeroo keessanitti fayyadama. Tole. Radda. Ulfaataadha amma garii kana keessaa nama tokko hir'isuun dirqama immoo nama tokko hir'isuu qabdu. Nama tokko barreessa. nama hir'atu. Haa sagantaa kanaaf malee waan biraaf miti. Namni irrattus alatti nama eeguun hin jiru nama deemu. Miti? Akkasumadha. Haa daawwattootatti na gaafachaa jira. Daani of hir'isuun hin danda'amu. Tartiibaan Anta Kiristoos Alex. Daajani. Alamaayyoo. Yohaan. Daani. Daani. Ollaa mataati. Alamaayyoo. Alamaayyoo. Daani. Mee ol qabaa? Daani mos. Daanii. Alamaayyoo. Alamaayyoo. Daanii. Alamaayyoo. Kanaaf Alamaayyoof Daaniin nama sadiitu sirrisee jechuudha. Kanaaf immoo kan aangoo qabu marsaa kana irratti nama gaaffii deebise. Kanaaf marsaa kanaan immoo rabbii ilaaltanii gaaffii deebisuun gaariidha. Lamaan isaanii keessaa kan gaaffii baay'ee deebisee yookiin baankii deemuu kan qabxisniif ilaalchisee Daanii Moskatitee fi marsaa kana irratti kan irratu Alamaayyoodha. Jedhan ana miti
warra vaarii ilaalanitu akkas jedhe. Isaanumaan gaafata bilbila isaanis ni ilaalla rakkoon qabu. Alex. Abeet. As dhuftee of beeksisuun wanta guddaadha. Tapha gati ta'eef malee egaa amma dhumatti deemtee nuti solaa mee dhumarratti wanti itti dhagahame baay'ee sagantaa kanas ergaa dabarfattu jiraate. Sagantaa kana manattis TV Abbaayeen nan hordofa. Baay'ee namatti tola, tapha namatti toludha. Isinis galatoomadha. Tole atis wanti yaadde hundumtuu siif haa milkaa'u bara barnoota gaarii bara milkii gaarii siif haa ta'u. Aleksiin akkamitti gaggeessite? Sagantuma isaati waan ta'eef hir'isuu waan jedhameef kanaaf natti fakkaata. Homtuu natti hin dhaga'amne baay'ee gammadaadha. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya turtii booddee deebinee jirra. Marsaa jalqabaatiin qarshii 600 qabu. Gareen kun danda'amne ammas carraa gara isiniif haa ta'u. Mulli. Dhibboo kana kam? Yalla. Homaan jettu miti? Waan jenna yalla. Dukkanni gumbii guuttee maal? Dhibboo. Nuugi sirriitti argateera. Baank. Baank. Garbittiin gargaarsa argattee iddoo duwwaa dhoksitee jedhan. Majii dhoksite. Majii dhoksite sirriitti argateera. Baank. Daanimos ollaa fi iddoo duwwaa gadi ba'u. Aduutti. Waaqatti yookiin aduutti haa ta'u. Ratta sirba nanawwee jedhu kan eenyuuti? Nanawwee. Qamar Yesuuf kan intarneeta kalaqe eenyu jedhama? Yaalta. Daraji. Mulli yaadata. Tim Barnar jedhama. Yohana magaalaan guddoo Iraan eenyu? Iraan. Dan. Iraanuma miti irratti. Yaaltu. Magaalaan guddoo Iraan eenyu? Israa'eelidha. Miti hin arganne. Teheraan jedhama. Mul'ata. Mana aanu malee iddoo duwwaatti guuti. Dafi kun immoo bareedaadha. Mana aanu malee jedhu mammaaqa. Gaafa mammaaqa. Mana aanu malee. Mana maal hin darban? Ittiin bulan. Mana aanu malee mana Aaruu biraan darban. mana aaruu biraan darban sirriitti argateera. Hin danda'ame ratta sirba roobee jedhu kan eenyuuti? Roobee moo baalee roobee? Roobee sirba baalee homaa miti. Mee hunda keessan. Marsaa kanaan qarshii 1000 argattaniittu walumaa galatti qarshii 1600. Amma kan geejjibaa homaa miti. Homaan jedha. Homaan jedha. Mee hunda keessaniif. Dan. Ayyee. Akkam ribe? Gaariidha. Marsaa kanatti mammaaksa sana baay'ee deebisaa turte. Mammaaksa nama yaalama. Nama yaaltamti. Jaarsaati. Jaarsatti. Jaarsa bira guddachuun argitee faayidaa qaba. Barana akkam maanni kaayyoon kee? Kaayyoon koo bara kana hojii wayii eegaleen jira. Yoo waaqayyo na gargaaree dhaloota akkuma rabbinaa faana taane dhaloota gara fuulduraatti biyya kana bakka bu'anii addunyaa dorgoman leenjiirra jira. Isaan akka isaan baay'ee dorgoman gochuutu jira. Karaa gara fuulduraatti isaan irratti xiyyeeffadhee hojjechaa jira. Ulfaataadha. Gaafa asoof nu taphannu fan irraanfatan miti nama hir'isu. Ani waan irraanfadhu gaa. Hir'isuu waan jiru natti fakkaanne amma. Of danda'a. Of hir'isuun hin danda'amu. hin danda'amu. Yoo haadhaan fakkiidhaan hir'isaarti. Eenyu akka ta'e adduma baasama. Mul'ata. Mul'atni kee Daanii Mooseedha. Hin balleessin.
Darajjee. Mul'ata. Walitti bilbilaa turtanii? Dajanii. Darajjee. Mul'ata. Mee ol qaba? Kanaafi darajjee fi mul'ataan lama namatu simu maqaa keessan barreessee jira. Tole egaa akkuma tapha keenyatti egaa isaan lamaan wal qixxeedha. Darajjee fi mul'ataan marsaa kanaanis wal qixxee gatii deebisanii fi marsaa kanaanis immoo kan baay'ee deebisaa jiru Daaniimoos gatii ta'ee fi aangoon kan Daaniimoosidha. Dura eenyuun barreessite? Mul'ataa barreessite. Ammas immoo carraa sii laatameera. Yaada jijjiiruus hin dandeessa. Akka mana murtiittis ragaa baay'ee sassaabdeetta. Waa'ee mucaa kanaa sii ta'uu dideera. Akka dhiifama gootaaf immoo itti fufte. Mul'ataa fi darajjee keessaa. Isitu murteessa. Dhaaba gatii ta'ee fi kuni waan biraaf miti. Gatii namni asirratti irratti hin jechuun miti. Dhaabadha. Garuu lamaan isaanii wal qixxee gatii lama barreeffamanii fi. Mari'anni sirriitti deebisaa jiru. Mul'ataa gatii ta'ee fi. Gatii ta'ee. Darajjeen itti deemtee jecha maallaqadha. Maal ta'e? Maama danda'a. No qodaa wayii irraanfannee darajjeen deebiituu fideenne malee waan biraaf miti. Daree. Homaa miti gaafii tokko gatii deebisee fi maallaqaaf nu fayyadu tiraanspoortii gisee kuma lamaa ta'uuf malee hamminaaf miti. Maallaqaaf yoo marsaa kana immoo baay'ee argattanii kanuma keedha. Teekwa daree Duraan dursee kabajanii nu affeeruu keessaniif guddaa galatoomaa jedha. Maqaa Abbee TVtiin akkasumas immoo isin galateeffachuun barbaada. Keessummaa kabajaa gootanii nu affeeruu keessaniif galatoomaa jedha. Akkuma aartiin keenya jedhutti barataan teekwaandoo amanamaadha. Akkasumas immoo ani kan irra dheef isaan irraa xiqqoo beekumsi isaanii deebisa waan jiraniif ani immoo agas mana deebisa waan jirreef natti hin dhaga'amu. Kanaafuu gareen keenya akka mo'atuun barbaada waan ta'eef qarshii gaarii akka fiduun barbaada. Wanti natti hin dhaga'amu. Garee san keessaa immoo kan jedhee kan yaadu Daaniimoos haala gaariidhaan deebisaa jira. Immoo jedheen yaadaan. Sirba roobee jedhu yeedaloo isaan dubbadhu kan weellisaa eenyuti? Yaalta? Roobee kan jedhu. Gara roobee baalatte weellistoonni baay'ee sirbanii garuu kan sirba roobee Daaniimoos irratti. Sirbi kun haaraadha garuu maana maqaan Taamiraat Taajuu Ahmad jedhama. Mul'ata? Kan iimeelii kalaqee eenyu jedhama? Kan iimeelii ergaa kanatti waliin dabarfannu eenyu jedhama? Yohaana yaalta? Adar. Sheevaa Ayidur jedhama. Fiilmii Gaaddii Hiree eenyutu barreessee yookiin eenyutu barreessite? Dubartii yookiin shamarreenidha. Fiilmii Gaaddii Hiree. Amma YouTube irratti bu'eera. Yaaltu? Meelaal Gammachuu jedhamti. Tole Yohaana sirraan jalqaba. Magaalaan guddoo Iraaq eenyu? Iraaq. Yaaltu? Magaalaan yeroo tole Daaniimoos waldorgommii kubbaa addunyaa geeba addunyaa eenyutu qopheesse? Daani? Kaatar sirriitti argateera. Deeqaa nama. Marsaa kanaan qarshii 200 maal qaxxeetti? Homaa miti. Deemaa jirra. Mee hunda keessanii. Moo waa murnuu deemnee bor. Waa dabalee. Timaatiman jedhee waan biraa. Ispoortiisaan himaa foon muru. Disneerra. Homaa miti guddaan as dhuftanii of beeksisuu keessanidha. Ijoollee qaqqaxalee akka keessan immoo gaa bor hojiidhaafis namni sin barbaada gatii ta'ee fi miidiyaan faayidaan isaa kanarraa
Taphni kaayyoon hir'isuus kanumadha ijoollee keenya asitti dhufnee beeksisuudha. Addunyaatti sun ilaalaa gartee fi maaltu beeka waggaa irraa immoo geeba olompikii irratti immoo biyya keessan bakka butanii deemuu dandeessu carraa gaarii isiniif hawwa. Akkasumas sobee haasaadhaan sin qabaan jira. Ammas immoo hir'isuun dirqamadha. Nama tokko hir'istu. Qarqarri kun lamaan egaa deemaniiru. Ammarree odinaanuu irraa dheerakuu. Kaniyyuu barbaadu. Obaadee isaa jiru. Dajanii rattaa itti argitee iftoominaan hojjetamaa jechuudha simba. Barsiisaa barataan hin jiru. Xabniidha. Inti xabaaf dhufne gattee hammam dimokiraasiidha sin barsiisaa jechuudha. Mee rattaadha. Warra fidii maal hin jiru akka mana barumsaa. Maqaa koo barreessitii hin jiru. Hin jiru. Dajanii. Yohaana. Dajoog. Situ waan tu barachaa jira. Hojiin qabaateetti. Homaa miti. Asirra kunis immoo wanta gaarii lamti daji. Taphaadha gatii ta'ee fi walirri sun dirqama gatii ta'eefidha. Waaw. Teekoo. Waaw. Kun haala kun naannaa fedha. Maali waan biraa irraanfatte moo? Asirraan deebiin nan baay'ee dasna'ee warra asin dhufneef illee akkasufannee yaada fi baay'ee tokko dasna'ee gaafii baay'ee illee waan deddeebisneef hirrifamuun kiyya sirriin jedha. Tole egaa amma tokko lama ijaarraa gaariidha yeroo bareedaa dabarsaa irra warri duukamis gaasin eegaa argattee fi garuma gaafii hin tasin bofa sagalee akkamii baasa? Bofa sagalee baasa. Shobox. Fakkeenyaaf leenci hin boorada yookiin aadaa yoon bofaaf moo maal jenna? Sixta. Sirriitti argateera. Baankii. Baankii. Osoo mun kadhadhu wanta adii gattee darbite yookiin darbe. Maani wanti sun dhibboodha. Hancuf. Hancufa sirriitti argateetti. Baank. Iyyaniif alcha hin ta'u jedhe korbeessi eeyoodhaan jedhe. Reetii. Reetii kamidha? Reetii kormaadhaan. Reetii kormaadhaan jedhe. Reetii kormaadhaan jedhe. Kormaa reettiidha. Iyyaniif alcha hin ta'u jedhe korbeessi. Reetii. Hoolaa reetiin. Sirriitti argateera. Baank. Sirba kumkum jedhamu eessatti yookiin godina kamitti beekama? Wallagga. Wallagga. Yaalta? Yaalu. Hin danda'u sirba. Egaa nunis immoo akkuma mana keenyatti seera qabna. Daarimas immoo gaaffii kanas sitti miira. Kaameraan hundumtu sin marsee jira. Wanti yaaddanii ammarree wanti barbaadanii. Wanti jedhan dhageenye garuu gaaffii kana deebisaa na beekanuyyuu. Tole qabxii kana sinii qabna garuu lammata akka ittiin deebine amma wanta ati yaadaa turre na yaadan. Jechuun kaameraa sun teekinooloojiin deebi'ee homaa miti. Mul'ata. Mul'ata. Eereen tumanii beekaan tumanii. Hunda keessa jiru. Marsaa kanatti hin danda'amu. Beekaa mariistanii jechuudha jara kana. Marsaa kanatti akka ajaa'ibaatti hundumti keessan deebistanii. Qarshii 300 argattanii marsaa kanatti jechuudha. Walumaa galatti immoo 2,600 kan Itoophiyaa jechuudha doolaarra. Wanti kun itti fufaa jira. Homaa miti. Reetii mootii tokko bitannee egaa. Amma egaa yeroo isin jibbitanitti ammas nama riistu. Ammas jira yoo deebisnes jira. Yoo deebisnes jira. Amma namni lamaafutti jira.
Amma marsaa lama irristu jechuudha. Marsaa kanaa fi marsaa ittaan. Achi booddee gaafii shan shaniin adda baatu. Yohaana irra ni jalqabaa. Yohaana. Ni jalqaba. Daaniyetti. Mulle. Daaniimos. Daaniimos dah. Afaan Arifaa Greek immoo afaan Abaa. Daaniimos. Atis Daanii dah. Mee Daanii qabiyyati. Rattaa ture. Yohaana argitu ollaa jaallata. Mee Daanii. Eenyuun jettaati immoo. Yohaana. Daanii. Maanni garee lamatti qadama. Garee leenjisaa fi garee bartootaadha. Akkas ta'e. Akkas ta'e. Ulfaataadha wanti kun. Ulfaataadha. Rata. Akka vaariin ilaalee qabxiin natti himee jira. Ati immoo akkuma leenjisaattis akkuma ambaasaadara magaalaa Duukam taatee gamma akkuma asaaniin bakka buutee gatti dhuftee fi mee eenyuun irrista lamaan sanii keessa. Aangoon naaf kenname. Aangoon kun baay'ee harrasti baay'ee. Miindaa garuu dabalaan jiru. Aangoon naaf kenname itti fayyadama. Baratuma wayya Yohaana na bifama olii. Shamarran keessa ishee mataa fi ishee maan bisannee ma yaadaa ture. Ani ofii kiyyaa bahuu hin danda'u. Akkasii immoo ulfaataadha. Rakkoon qabu egaa barattuu gatii taateef isheenis galtee immoo waan hedduu keeroogiraafii laatamiif gatii jiruu fi isaaf qophaa'uu qabdi. Hojii manaas qaban jirti adeemtumti. Hojii baay'ee qabdi. Manattis immoo ishee hordofaa jiru. Yohaana. Kun tapha gati ta'eef malee wanta biraa miti. Nurree baay'ee siif quuqamaa turre tokko isheedha shamarran keessanii kun waan baay'ee karaa cufsiisaa turre abanamuu jedhanii rakkoon qabu. Barsiisaa immoo sagalee isaanii kabajnaa. Rakkoon qabaara. As dhuftee akkasuma of agarsiisuun keessa of beeksisuun keessa wanta guddaadha. Barattuudha barnootaanis ogummaa kanaanis iddoo guddaa akka geessu abdii guddaa qabna. Akkasuma haasofnee immoo callettee hin baatu. Xaatarni waa'ee tokko nutti agarsiista gaha. Si daawwachaa argatee maatiin keessa kophaa makee. Saataan. Waan wasti tolu. Yarut. Gide. Tikwa. Chumbi. Chinjitu. Se. Jo. Shot. Wow. Shot. Wow. Kaameraamaaniin duwwaa waraabaa jiru hin deebi. Kootutu murteetti. Baay'ee bareedaa dhugaa. Baay'ee dandeessaas jabaadhu milkaa'ee ijoollee qaqqaxalee akka keemmoo rabbiin of haa baay'isu wanti addeen nutti siifaa milkaa'u eekkamti gaggeessti. Baay'ee gammadeera. Asitti dhiyaachuu kootinis waa kana hunda arguu kootinis baay'ee gammadeera. Akkanatti fakkaatu duraan miidiyaa irratti yoonnoo jechuun bakka das namedha. Nama gammachiisa. Gammadeera. Tole, turtii gaarii siif haa ta'u. Mul'ata sirraan jalqaba. Gabaajeen afaan Ingiliffaa yookiin ITF maal jechuudha? International Taekwondo Federation. International Taekwondo Federation. Sirriitti deebisee. Waa'ee isaanii gaafatu argee walitti dhufu. Daanimus. Dhaabbanni bilbila koodii 3310 kan jedhamu
moobaayilii oomishuu dhaabbata bilbila kamiiti? Tekno. Min arganne naa darbu. yaalta? Saamsungidha. Hin arganne Nookiyaadha. Ardiin hemisferaa afranuu qabdu ardii kamidha? Yaalta? Ardii kam keessa? Afrikaa. Afrikaa. Ardii Afrikaa sirriitti argateera. Bank. Fincaan guddichaa Eenjil jedhamu biyya kam keessatti argama? Adar. Venezuela. Tole, Daanimus. Magaalaan guddoo Ireland maal jedhamti? Island. Island. Bank. Argan Naa darbu. Dublin. Tole. Abshir. Saati keessanis xumurame. Mee hunda keessan. Biriistanii maallaqa garas hin deemtan inni marsaa kanaanis qarshii 400 argatanii qarshii 3,000 argatanii mee hunda keessan. Amma muruu raga. Anuma warra amma wal gadhiisuun hin jiru. Gaa si madaaluu baatus maqaan lagni kun guddaan geejjibuma keessan riirri waan tokkodha. Ogummaa kana beeknaanis ispoortii keessatti yeroo baay'ee dabarseedha. Waan dadhabnuuf galiin keenya tokko miti. Mammoo gara ardiitti dhufne irraa isinis jabaadhaa takka waan haamlee nama guttachiisu baay'eetu jira garuu ispoortiin kun immoo firii isaa kan argatanii dhuma irrattidha. Amma dhumaatti abdiin kutinaa innaa irratti. Amma akkam mana kireeffattanii akkam barsiisaa argate? Manni kiraadha. Isaayyuu mana hin jedhamu jechuun akka dallaa wayiiti. Isarrattuu kaffalleetti iddoo mijataa miti. Gaaffii shaggaanaa kaaste qaamni dhimmi ilaallatu jechuun qaamni mootummaa hojii kana akka waan biraatti oduu ilaaliin itti xiyyeeffate keessattuu dargaggoof ispoortii magaalaa Duukam amma isaan fayyan amma isaan miinu isaan hin beekan jechuun hojii tola ooltummaa irratti ana waliin barattoota kiyya waliin waan baay'ee keessattuu ganna waan qabaniin gara qarshiidhaan humnaanis akka manneen harka qalleeyyii maalii kana ijaaru waan baay'ee dargaggoof ispoortii magaalaa Duukam hin beekan. Kana oduu isaan fayyannu isaanis garuu ispoortii kanaaf kilaba keenya kanaaf xiyyeeffannoo godhaniitoo iddoo mijataa oduu nuuf kennanii. Iddoo ijoolleetti leenjisuu. Kanaafuu inni guddaan ergaan koo kana. Tole egaa isaanis dhagaa dhugaa waajjira dargaggoof ispoortii magaalaa Duukamis akkasumas waajjira kantiibaas ta'uu danda'u egaa. Ijoolleen kun iddoo gaarii ijoollee barsiisaa jiranii ammas kireeffataniitu egaa carraa kanaan immoo tariin beekamu sagantaa kanas ilaalanii iddoo akkasitti immoo kottaatii ijoollee keessan leenjifadhaa isin jechuu danda'u gattee fi carraa kanaan iddoon taane amma oolanii iddoo akkasitti akka oolaniif isinis jajjabeessuu qabdu ergaa keenyadha. Egaa waan namoo argatanii deebitanii keessumaa ta'uu keessan hinaaf. Tole carraa gaarii isiniif haa ta'u. Mul'ata. Daaniimos Ratta. Isa dhumaa kana booddee baankii jechuun hin jiru. Maallaqa ofii irratti da'uunis hin danda'amu kana booddee gatii ta'ee fi nama tokko qofa hir'istuu achi booddee gaafii 5 adda baatu jechuudha. Isa dhumaa nama tokko. Tole. Mul'ata. Daaniimos. Mul'ata. Qofaattaa gurbaan kun. Qaxaba gati ta'eef malee si jibbanii miti. Dirqama gati ta'eefidha. Atis as ga'uugeetti waan baay'ee keessa darbaa jirta. Jabaadhoo wanti yaaddannutti siif haa milkaa'u. Abbaay miidiyaan kun miidiyaa baay'ee nama gammachiisuu fi fakkeenya namoota dhokatanii uummata biratti illee mul'anne hojiiwwan dhokatanii uummata biratti illee mul'anne hojii kana kakaasee miidiyaadhaan sagalee ta'ee fi akka dorgommiitti dhiyeessee dorgommii miti beekumsaa hin beeksisaa fi hubannoowwan garaagaraa akka irraa argannullee nu gargaaraa jiru. Kanaaf baay'ee miidiyaa bareedaa fi miidiyaa galateeffamuu qabudha. Kanan jechuu barbaadu kana.
Tole kabajamtoota daawwattoota keenya turtii booddee deemnee jirra. Amma marsaa dhumarra geenye jirra. Maarree garee teekwaandoo magaalaa Dukamitti argaman rabbinaaf tokko lama jechaa gaa obbo Rattaa fi obbo Daanimos gaa ispoortiistaan obboon jedhamu obboon maal jennu obboon nuuf fedha diraamaa irratti dhugaa yeroo bareedaa dabarsaa irraa amma gasa dhumarra geenye irraa qarshii 3,000 dorgomtu jechuudha. Gaaffii 5,560 namni baay'ee deebisee injifataa ta'a jechuudha. Naannoowwan Ameerikaa keessatti argaman keessaa xiqqoon naannoo kam? Rhode Island. Achumaan tureenis diraamaaf deemee achumatti amma dhufe sinuma fedhin. Alaabaan Olompikii halluu meeqa qaba? Halluuwwan meeqa qaba? Alaabaan Olompikii. Kanuma Olimpikiin alaabaa qabamti kophaasatti. Halluuwwan meeqa qaba? Halluu baay'ee qaba. Isaan keessaa halluu meeqa? Halluu 5 qaba. Daanimos. Namni yeroo jalqabaatiif addeessarra qubatee eenyu jedhama? Galileo Galilei. Galileo Galilei hin arganne. Armstrong. Armstrong. Sirriidha garuu kan sagatii qabxii siif hin qabamneef malee sirriitti argatteetta irratti. Biyya yeroo jalqabaatiif waancaa yookiin geeba Afrikaa qopheessitee biyya kam? Biyya yeroo jalqabaatiif waancaa yookiin geeba Afrikaa qopheessitee biyya kam? Kan Afrikaa. Sudaanidha. Suuraa Moonaaliizaa muuzeemii biyya kam keessatti argama? Biyya Ameerikaatti argama. Ameerikaa. Faransaayitti argama. Eertiraan afaan meeqa fayyadamti? Lama. Lama. Tole afaan lama yaalta afaan maaliif afaan maali? Afaan Tigiriffaa fi afaan Arabiffaadha. Afrikaa keessatti biyya baay'ee xiqqoo taate biyya kam? Egypt. Seychellesidha. Seychelles jedhamti. Addunyaa irratti biyyoota baay'ina ummataatiin sadarkaa tokko hanga sadaffaatti jiranii biyya kam yookiin biyya kam fa'a? Tarii na yaala garuu sadarkaadhaan teessisuu danda'a. Tole yaali. Sadi keessaa lama laannaa dubbannaa si ilaalla. China. Japan. Fi Hindi. Tole egaa sadi keessaa gatii lama deebistee fi si ilaannaa Chaayinaa, Hindii fi Ameerikaadha. Waggaan 140 jaarraa meeqa? Jaarraa 19. 140. Jaarraan tokko waggaa meeqa qabaa? Jaarraa tokkoo fi waggaa 40. Jaarraa tokkoo fi waggaa 40. Sirriitti deebiseera. Qabxiidhaan qabu. Maal godha qabxiin inni laatamuuf malee sirriitti deebiseera. Jaarraan tokko waggaa meeqa qaba? Waggaa 100. Takka sakandii maan uumama gatii fi Jeneraal Hussein Buneen eessatti dhalatan? Hararge. Goota Oromoodha. Harargeedha. Yaali. Goota keenya goota Oromoo Jeneraal Hussein Bunee eessatti dhalatan? Yookiin naannoo kamii? Wallagga. Baalee Saawwinitti dhalatan. Ni hunda keessatti. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenyas xumura argateera. Eenyu akka injifates adda baasneerra. Gaaffii adda baasuu 565 keessaa 2 deebisuudhaan qarshii 3,000 fudhatee gara magaalaa Dukam garee teekwaandoo rabbinaaf biyya adda kan deemee rabtaa. Jalqabaa keessaa obboleessattis akka yaadas dorgomaa cimaa ta'e amma dhumaatti immoo akka obbolummaatti argadhu obboleessa koo siumarraan fudhadhaa booddee jedhee kan garaa nyaachaa ture Daanimos seefis. Dhugaa yeroo bareedaa qabannaa turre ni guddaan maallaqa miti asitti dhufne wal baruu keenyadha. Kaayyoon keenyas kanumadha. Isinis immoo jabaadhaa iddoo guddaa geessanii biyya keessanis akka dhoofsistanii abdii guddaan qabaa waan hedduu hojjechaa jirtu. Sagantaa kanas immoo warra dhoftanii magaalaa Dukam warra jiraatanii ijoollee qaqqaxalee kana jajjabeessaa
ijoollee iddoon taane kan oolneef iddoo gaarii irratti barsiisaa argattee fi bira dhaabadhaa ispoonsaraanis iddoo itti hojjetanis laadhaa fi kun dhaamsa keenyadha dhumarratti daanimus wanta dabarfattu jira. Dhaamsan dabarsu leenjistoota Itoophiyaa keessa jiran maraaf hundi keenya sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiran maraaf kan nuume waaqa tokkicha waan ta'eef sabni tokko immoo qomoo garaagaraa qabna malee afaan garaagaraa qabna malee qomoo garaagaraa hin qabnu. Kanaaf jaalalaaf tokkummaatiin biyya keenya biyya jaalalaa biyya nageenyaa biyya tokkummaa haa goonu kan isin jedhu dhaamsa isin dhaama. Leenjistoonni Itoophiyaa keessa marti hundi keessanii jaalalaaf tokkummaan waliin jiraadhaa isin jira. Galatooma guddaa isin jaallannaa. TV kanallee guddaa jaallannaa guddaa isin kabanya. Teekoo. Wanta mee wanta sitti dhaga'ames wanta nama galateeffatu jiraate carraa kanaan. Ani waanan jedhu inni duratti jedhe akkuma jirutti ta'e jechuun qaamni dhimma ilaallatu keessattuu bulchiinsi magaalaa Duukam dargaggoof ispoortiin xiyyeeffannoo nuuf haa kennu. Inni akkuma jirutti ta'e ana amananii ijoollee isaanii shamarranis dargaggoos warra xixiqqaas warra guguddaas maatiiwwan barattoota galatoomaan jedhan ana amananii ijoollee isaanii natti ergu isaaniiti. Kanaafuu guddaa galatoomaa barattoota kiyyas hiriyoota kiyyas guddaa galatoomaa keessattuu maatiin barattoota kiyyaa sirriitti naa galatoomaan jedha. Aansuudhaan nu kabajanii waamicha nu gootaniif miidiyaa kana guddaa galatoomaan jedha. Galatoomaa. Teekoo. Kaameramaan. Teekoo. Dhugaa yeroo bareedaa qabna turre egaa qophiin keenya xabarrisu haala bashannansiisaas nama barsiisaas ergaa hedduu dabarsaa as hin geenye jirra xumurrisaas argateera. Qarshii 3,000 leenjisaa rattaa 3,000 homaa miti geejjibaafis hin taateedhe gammadee fuula deemaa irra. Daanii Moosiis gaa wal faana dorgomaa cimaa ta'e hamma dhumaatti nu faana turtanii gaa kabajamtoota daawwattoota keenya siniif mujjechaa hin qabne yeroo hundumaa nu jajjabeessitu gama sooshaal miidiyaadhaanis bilbilaanis jabaadhaan hojjettu nuuf siniif gaa jechaa hin qabnu ammas nu jabeessaa aartiif afaan oromoo guddisuuf dhamaa jirra nu cina dhaabadhaa isinis kottaa dorgomaa oomisha keessanis asitti beeksifadhaa jenna. Qophiin kun akkas bareedee akka qindaa'uuf ogeessota abbaa istiidiyoo maraan galateeffachuu barbaada. Yeroo hundumaa immoo ogummaa qopheessuuf daayiriktaraan kan nu faana jiru gammachiisaa barraa isas galateeffachuu barbaada. Maarree akka koo misirroo fakkaachuu barbaaddu salphaadha. Eessa deemtu seetanii? Naannoo Boolee gamoo darbii tokko farti deemtanii dhugaa isiniin jedha. Waan taafee jiraa? Istaargeet misirroo sun fakkeessa. Gatii madaalawaadhaan istaargeet deemtanii bareeddanii baatu. Hamma dhumaatti immoo kan isin faana ture aan Saamsoon Makoon Lataati. Torbeen kunis kan nagaa, kan gammachuu, kan jaalalaa, kan tokkummaa nuuf haa ta'u baay'ee isin jaalladhaa. Horaa bulaa deebana.